Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako. This is a YouTube channel that we're going to upload our videos that will be helpful to learn English language within afaan Oromo in no time. Today we are going to learn the last of the summarize of the simple parentheses. kabiyamtoota daawwattoota chaanaali Ako English with Oromic. Baay'ee chaanaali keenya nagaan dhuftanis jecha guyyaadha barumsa keenya kan xumuraa fi kan dhumaa kan ta'e seera giraamarii keessatti waa'ee teensii dhumaa kan ta'e baranna jechuudha. Teensii dhumaa irraa yookaan immoo exercise yookaan immoo shaakala kan daa'imni ta'a jechuudha. Itti aansee teensii biraa laala jechuudha. Kanaaf chaanaali keenya subscribe, like, share gochuun yoomiyyuu akka hin raafne isin barbaada. Now let's see and let's jump over it. Kabajamtoota chaanaali Ako English with Oromic. Barumsi keenya kanadhaa kan xumuraa teensii simple parentheses keessaa kan ta'e yookaan immoo inni dhumaadhaa kan dheengaddalaan yookaan immoo yeroo dabre keessa laalle keessatti waa'ee auxiliary verb duu fi daas laalle jechuudha. Hadda immoo exercise teensii kanaa laalle jechuudha. Teensii kun xumura isaa kan ta'e guyyaadha xumura jechuudha. Teensii tokkoffaa jechuudha. Yeroo biraa immoo teensii lamaffaa yookaan immoo present continuous tense jedhamna jechuudha. Now let's see our today's exercise. May exercise isinii qabadhe yookaan immoo gabaabaa 5 qofa akka ta'e haalallu. Alright. Teensii kan jalatti waa baay'ee akka baranne hundi keessanuu hin beektan jechuudha. As duratti waa'ee faayidaa isaatii fi structure isaa, formula isaa, seera teensii yookaan immoo hima affirmative fi negative fi interrogative ilaalle jechuudha yeroo dabre keessatti. Ammoo wanta hangammaa baranne walitti qabnee haala gaafitiin ilaalle jechuudha. Alright, mee gaafii tokkoffaa haalaallu. The girl is dash well. The girl is dash or blank space well. Himni kuni hima simple parenthesis. Hima simple parenthesis. Hima kana yeroo gunnu maal laalla yookaan immoo deebisaa maal hordofnee goona jechuudha. Verbiin nu kenname asirratti verbii dance. Verbiin dance yeroo hundayyuu qubee kamiin dhumataa qubee iidhaan dhumata jechuudha. Jechi dance jedhu qubee iidhaan dhumata jechuudha. Alright. Seera teensii keessatti yookaan immoo seera structure teensii keessatti qubee iidhaan verbiin dhumatu laallee jira jechuudha. Alright. Amma deebii keenya yeroo guunu yeroo kamiyyuu taanan deebiin keenya kan laalamu osoo gara deebiin duratti yookaan immoo gara deebii osoo deebiin duratti kan laallu subjectii keenya jechuudha. That means what kind of subjects we have? Subjectiin keenya kan akkamiiti? Is that singular or plural? Subjectiin nu kenname singular or plural? Subjectii keenya irratti hundoofnati deebii keenya kan deebifnu. Have you seen guys? So the girl is dash well. Himni the girl is is that singular or plural? Himni the girl is it's not plural. I mean singular, it is plural. Look around here guys. Himni girl is kun takka bichaa miti. Girl injen, it is girl is kanaaf himni kun plural jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? This one is plural noun. Maqaa danuu jechuudha. Kanaaf himni the girl is eega plural ta'e deebiin keenya asitti ka ta'u maal ta'a? Singularity ta'a jechuudha. Kana jechuun gaafa asirratti sabittii kanarratti eessiin dabalamee jiraate asirratti hin daballu jechuudha. Verbii kanarratti hin daballu jechuudha. Kanaaf the girl is dash well. Yoo isin jedhe verbiin keenya kana deebiin keenya kanaafuu maal ta'a jechuudha? The girl is dance ta'a jechuudha. Verbii keenya akkuma jirutti fuunee keenya jechuudha. Cause sabittiin keenya maal waan ta'eef plural waan ta'eef jechuudha. Alright. Gaafii lamaffaa immoo the teacher. Sabittiin keenya maalidha? Teacher, not teachers by the way. Look at here. The teacher barsiisaa meeqa tokko jechuudha. Eega barsiisaa tokko ta'e verbii keenya irratti S, ES fi IS ni dabalama jechuudha. Verbii keenya irratti hundaa'eeti kan irratti dabala jechuudha. Kanaaf the teacher dash as grammar. Kanaafiyyuu asitti verbiin keenya maalidha? Teach. Eega verbiin keenya teach ta'e verbiin keenya xumura isaa maal? Here is CH. Why seera CH baranne jechuudha. Kanaaf the teacher dash the teacher or blank space as grammar. Himi keenya eega kana ta'e deebiin keenya maal ta'a? Asirratti teacher eegate asirratti maal dabala? ES dabala jechuudha. The teacher barsiisaa tokko eegate asitti I mean the girl is right dubartoota baay'ee jechuudha yookaan immoo ijoollee baay'ee shamarranii baay'ee jechuudha. Dubartoota baay'ee jechuudha. Asitti immoo barsiisaa tokko jechuudha. Gaafa asitti baay'ee ta'e gaafa sabittiin keenya danuu ta'e we use ta'e hin daballu akkanuma keenya jechuudha verbii keenya.
Gaafa immoo asitti immoo singularii ta'e asitti immoo plural ta'a jechuudha. That means the teacher teaches jennaan jechuudha yeroo san. The teacher teaches us what? Grammar. Barsiisaan maal barsiisa? Giraamarii nu barsiisa jechuudha. Kana jechuun sabettiin keenya maalidha? Singular jechuudha. Kanaaf deebiin keenya asirra maal dabala? Verbii keenya maal dabala? Yes dabala jechuudha. All right, I think you get it. Okay, the next one is the baby dash for milk. The baby dash or blank space what? For milk. Himni the baby is that singular plural. Deebii osoo hin guutin duratti waan isin hubachuu qabdan. Sabettiin nu kenna singular immoo plural isaan addaan hubadha. Achi booda gara verbii keessatti deebitan. Verbiin keessan ammoo achi booda verbii akkamiiti? Qubee kamiin xumurame? Qubee i moo? Qubee y moo? Qubee deebii ammoo konsonantii biraati moo kamiin akka xumurame yeroo san laaltan jechuudha. Ammaaf dursa kan laaltan sabettii keessa laaltan jechuudha. Sabettiin keessa maal the baby. Himni the baby jedhu singular jechuudha. Takkitti jechuudha. Mucattii jechuudha yookaan ammoo daa'ima takka jechuudha. The baby dash for milk. Verbiin kun nu kenna maalidha? Cry. Kanaaf verbiin keenya maan xumurame qubee yaadaan xumurame jechuudha. Gaafa verbiin keenya qubee yaadaan xumurame verbiin sun maal ta'a? Waan sun maal ta'a hin jijjiirama jechuudha. Cry irraa garami jijjiirama? Kana yeroo san maal ta'a? omit godhama jechuudha. Yookaan immoo hin remove ta'a jechuudha. Bakka kanaa maal buufnaa? I buufnaa jechuudha. Eegas yommuu maal dabala? Yes dabala jechuudha. Kanaaf cries goona jechuudha. Yoo cries ka ta'u yoo sabettiin keenya maal ta'e? Sadi person godhate jechuudha. So the baby dash for milk yoo ta'e deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Cries ta'a jechuudha. Cries ta'a jechuudha. Kana jechuun jijjiirree jira jechuudha. Verbii nu kenname jijjiirree jira jechuudha. Sabni jijjiirreef sabettiin keenya singularii waan ta'eef jechuudha. Does make sense? Nigale? Sure. All right. The next one is Alex and Mary. Alex and Mary dash their homework every day. Here is the given verb is what? Do. Verb nu kenna maalidha? Do dha jechuudha. Kana jechuun Alex and Mary. Alex qofa jedhamoo Mary illee dabalata. Nama lama jechuudha jara. Alex and Mary. They are what? There are two of them. Nama lama jechuudha. Gaafa isaan nama lama ta'an deebiin keenya maalidha? Huma irratti dabala jechuudha. Kana jechuun plural dha jechuudha. Nama tokko miti. Nama tokko miti jechuudha. Alex and Mary jechuun kana biraatti maal jechuudha? They jechuudha. Isaan lameen kun maal bakka bu'anii? They bakka bu'an jechuudha. Plural ta'e jechuudha. Gaafa they ta'e irratti dabala? Hin daballu jechuudha. So they dash their homework every day. Isaan dash guyyaa hojii manaa isaanii ni dalagan jechuudha. Kanaaf verbi nu kenname do. Kanaaf deebiin keenya bakka sanatti maal ta'a? Do or does? Do ta'a jechuudha. Hin daballu jechuudha. Because or cause here is plural. Sabeenni keenya plural waan ta'eef asitti verbi keenya irratti hin daballu jechuudha. Alright. Osoo bakka sanatti ammoo Alex qofa ta'e Alex na yeroo san maal daballa? Alex yeroo san maal goona? Does goona jechuudha. Osoo asitti Alex qofa ta'e kun irraa hafe maal goona? Deebiin keenya duun keenya garami jijjiirama? Does jijjiirama jechuudha. Garana jijjiirama jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. But now here is there are two of them. Isaan lama waan ta'aniif isaan lameen bakka takkatti they waan ta'aniif zayin ammoo sabetti keenya irratti yookaan ammoo verbi keenya irratti hin dabalamu waan ta'eef do akkuma jirutti asii fuunee as goona jechuudha. Yoo ammoo asitti ammoo Alex ta'e ammoo wanni goona jechuudha. Kanaaf akka itti naa hubattan jechuudha. Okay, the next one is the last one is here is Fatuma. Fatuma dash her homework. See, Fatuma dash her hair every morning. Fatuma dash her hair every morning. Fatuma dash hair. Fatumaan rifeensa isii ganama hunda ni dhiqatti yookaan ammoo shiwash jechuun ni qaama rifeensi ni qulqulleeffata jechuudha. Kanaaf verbi nu kenna maalidha? Wash. Verbi nu kenna yeroo kamiyyuu maal xumurama? Here is SH. SH. Kana jechuun verbiin keenya xumur isaa maal akka ta'e beekama jechuudha. Asitti Fatumaan singular or plural addan baafadha. Fatumaan nama tokko nama lama? Nama takka. Gaafsan verbiin keenya irratti maaltu dabalama? Waan dabalamu jira jechuudha. Kanaaf dhuma isaa ilaalee irratti dabala jechuudha. Kanaaf asirratti kan dhumate SH dhumate waan ta'eef yeroo san maal goona? Wash jennaan jechuudha. Wash. Fatuma washes her hair every morning. Fatumaan ganama hundayyuu rifeensa isii ni qulqulleeffatti jechuudha. Kanaaf Fatumaan takka waan taaneef yes irratti dabalaa jira jechuudha. Osoo asitti ammoo Fatuma and Mary osoo jedhe ammoo irratti hin daballu jechuudha. Kana irratti hin daballu jechuudha.
Kanaaf akka ittiin hawwatan jedhee abdii qaba jechuudha. Kanaaf exercise shaniin kun yookaan immoo gabaabadhaa isinii galadhee abdii qaba jechuudha. Mee verboota siree isinii barreessa kanneen mee haalaallu jechuudha. Kan xumuraa waan ta'aniif mee haalaallu maaliif innaan seeresii teensii kana keessatti baay'inaan kan baratamu waa'ee seeresii waan ta'eef xumura isaa kan isinii godha jechuudha. Alright. Study kan jedhu yeroo kamiyyuu taanaan seeresii keessatti adding s ESC fi ISC keessatti study jechi yookaan immoo verbiin study kun maaliin xumurame yaadaan xumurame jechuudha. Yaadaan xumurame jechuudha. Kana jechuun gaafa yaadaan xumurame ni jira jechuudha. Garamii jijjiirraa studies goona jechuudha. Yeroo san SC moo ESC moo ISC fayyadamna. Kan fayyadamna ISC fayyadamna jechuudha. Studies goona jechuudha. Studies goona jechuudha. Ni jiramaa jechuudha. Akkanatti nafa jechuudha. Alright, fish. Jechi fish jedhu maaliin xumurame? SH dhuma jechuudha. Yeroo san maal dabalan jennee jirra asitti ESC dabalama jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a deemisa? Fishes. Akkas ta'a jechuudha. Okay, buy. Jechi buy jedhu maaliin xumurame? Qubee yaadaan xumurame jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo san maal ta'a? Buys ta'a jechuudha. Alright, bites. Jechi bite jedhu maaliin xumurame? Qubee kamiin xumurame? Qubee idha jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa qubee idhaan xumurame maal ta'a? SC qofa dabalataa jechuudha. SC qofa dabalama jechuudha. Alright, the last one is but no, the last one is help. Kan xumura ammoo help. Jechi help jedhamu maaliin xumurame? Consonantiin xumurame jechuudha. Most of our verbs are usually what? In this within what? Within consonant letter. Yeroo baay'ee verbiin keenya qubee consonantiin xumurame inni as dura barannee jira. Kanaaf gaafa verbiin keenya qubee consonantiin xumurame maal ta'a jechuudha? SC qofa irratti dabala jechuudha. Kuni hundinuu kan ta'uu danda'u. Yookaan immoo seera SC kana kan irratti dabaluu dandeenyu maal ta'uu gaafa yoom ta'e gaafa subjectiin keessa maal ka ta'u taate third person singular yoo ka ta'u taate jechuudha. Gaafa subjectiin keessan he, she, it yookaan immoo Faaxumaa yookaan immoo the baby, the teacher yoo ka ta'u taate maalit goonaa verbii keenya irratti seera kana yookaan immoo SC, ESC fi ISC ni dabalama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanaala kun Ingiliffaa Darmik. Barumsi keenya kan teensii tokkoffaadhaa guyyaadhaa xumurama. Yeroo biraa teensii lammaffaan yookaan immoo teensii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Osoo kilaasii yookaan immoo barumsi keenya hin xumurin duratti yeroo hundayyuu xumurarratti waan isin jechuu barbaannu chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuun yeroo hundayyuu amaanaa isinitti haa ta'u isin jechuu barbaanna jechuudha. This is all what I have for today. Thank you very much for your watching our videos. This is all. This is our indies of the simple or the last tense, guys. Next week, we'll continue within another tense. Bye bye. See you next time.